Thanki hojii garaagarummaan qabdu humna nama godhuu fi Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama sheekha naan jirre yoo naggaadee naan jaaniin irra gammada. Ajaa'iba rabbii wallahi sheekhummaan naa wajji wal fakkaachuu didde baadiyyaa dhufeetiin dira dhawatti dukkaana xiqqaa tokko baradhee gurguraa. Sheeyni guyyaa lama sadi dhufee na dhabeeti shee amiin jechuudha. Aboo Jamaal waan naggaadee waa xiqqoon qabdu ati si dhabnee miti naan jee anumaa fiiguu kana kaan makara finfinnee guyyuu ol fiiguu kana harkee jechuudha. Sunif sheekha nama naan jirre nama naggaadee naan juutti irra gammadaa warri wajjin jirru hundi ni beekanii. Dhiirtireen elmitu malaanan gabaatu wallaaltu akka jaanitti osootuma kitaaba qaraasifne osootuma daawaa goonuuti naggada seenne naggada keessa hoggaa as dhufne rakkoon ummata keenyaa eeysa jirti waan juus qixa sirriitti hubanne afaan oromootti akka jaan jibriin wal gargaartee arba hiitee jaan jirbuma laaftu tanaayyoo waliin dhufte arba hidha ciqileen dhiiraa waliin dhuftee biyyee ijaartii jennaan nutis birriin xixiqqoo waliin dhuftee baankii ijaartii jennee lafaa kaane birruma xixiqqishoo waliin dhufee miliyoona 400 ta'e amma kan eenyuu kenneewu namni beekuu hin dandeenye jechuudha. Keessa ammoo kaayoon nuti as keessatti qabnu namni keenya namni islaamaa namni afaan kana dubbatu eenyummaan isaa waa cufa keessa jiraachuu qabdii biyya tana keessatti huqqataa fi buqqataa namuutu hin jaalatu jetti Oromoon nama waan qabne nam tokkollee hin jaalatu asirra dhaabbanneet gaafa dur baadiyyaa jirru akka jaan hora malee hin horanii horii malee hin tolanii jaan nuti ammoo jijjiirreet baankii malee hin horanii horii malee hin tolanii jechuu jijjiirre maaliif jennaan keessa seenneeti agarre waan ta'eef gaafa duraa ani gaafa majlisa teenyu sheekotii wajjiin gaafa qaraanu irra hedduu haraami jee nama waa murmu cufa haraami jeetumaa murmu baankuma wanni jaanuu guututti haraami jeeti mormaa ture gaafas hoggaan dhufu uffanni nan uffadhu baankiin lakkaawee fida namni naggada keessa seenee hin beeyne beekuu hin danda'u wanni takkalleen biyya tana keessaa karaa baankiitiin malee bahuu hin dandeessu wanni takkalleen karaa baankiitiin malee seenuu hin dandeessu kitaabni kun kitaaba naggaadeen beeytu beeke nama keessachi seene malee hin beekani wanni ati uffatu kopheen ta'e shamisni kee cufa baankiin lakkooytee bu'aarraa argatteet eega baankiin bu'aarraa argatte booda mootummaan qaraxarraa fudhattee abbaan achi boodaan qarshii irraa harkatuus itti khasaaruus irra barbaaddata kanaaf keessatti baankii keessa wanni jiru baankiin taankii hojii garaagarummaan qabdu humna nama godhuu fi nama jiraachisuu fi waa hunda keessattuu jechuudha. Kanaaf gabaabduun dubbachuu fedhu nu baankii dhaabnee bu'aa harkachuu qofa osoo hin ta'in hawaasa keenya keessaa ilaalcha wajjiin horachuu san keessatti uumnee akka hawaasni wajjiin horatu godhuudha fedhiin. Waldee hedduu uumneet akka baankiidhaatti mijataa miti. ربما قرآن الدبته وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم نمني وجين شراكتو والزل لما يجو قرآن ما دبته ورا ربي تأمن مليجي خيسا وني خيستي والزلمون إفي الزلمون هنتاني سيستمني بيتنا خيستي دلوميهم نباس سيستم بانكيتي حواسا خينجا خنا إلى الجوجين دلغا جوسن خرا بانكي خنا ملي إرّا haquun dandeenyu jechuu qorannee irra geenye nagaadeen keenya tokko tokko warra kooperaatiivii fi hawaash keessatti gaafa san maallaqa xiqqaa harkaa qabu miliyoona 20 miliyoona 30 bitate kuma 20 kuma 30 jechuu kiyya warra har'aan tana amatu akkaawwantii isaa ta'e isaan biratti banate keessatti birrii miliyoonni 2 galuufii jira namuma kana hooldeemu malee eessarraa akkana guddatee namatti ni munninis akkuma reefu sheeyni akka muka libaanataa sanitti muka michii sanitti asirraa hin maallaqa argachuun jira nam tokkolleen hin dubbatu an beekaa sheekhumaa qofaa migaa baankiis keessumaa jira keessumaan dhaabbachuu jira fi sirriitti hin beekaa tanaaf hin jira nillee niin qoradha waan ta'eef jechuudha
خناف خايون تينيا أرى أن يوم مليون كورا كبار مليون تكون بانكي بيته خورني نبرة جلوسون بني خبانكي كمي بدا خموتم ما نيت خبيكم سينما دي لخنائك خهم نتي دلتو نيت وانا جايب سنتو بكي نمني وارا أرغتو الربريتون نغني خي يخلي نما نغدو أنا أسمعي جانسي نبيك أنا متنو دي بقى شيخ ما أنا دروخته شيخ بشراتو كجعاف تكو دوا بردتين خبيرم ما نما متنو دي دي شيخ ما دروخته أنيس نغدو ما سنة متنو دي دي nama meeshaa ala raafitu meeshaan ala raafidii asi gurgurusun yoon an arraan tana du'e takkaafayyaa dhabe rabbiin umrii rabbii walumaan nu dheeressu achuma dhaabbata malee ilmaan kiyya dabruu hin danda'u miliyoonni tokkichaan an sheeriin bitu immoo kuma takkaa saafitu kuma lamaa saafitu osoo baalastaraan irraa cabe hin jenne osoo meeshaa achi qabame baharaa gadiin kute hin jenne amatuu ilmaan kiyya argachaa deemanii jechuudha seeftii reefu jarri asin jaan sun naggada keessaa ka irra bu'aa qabu خاتي تلفاتي يروف دلقتو خبود دابتو خار مليون لما أرقتو را كما دبا لما خوالد دابتا وانت كل الرسول أن خديمو تو يرجع عليكم خناف أواس خينيا وني جنون بانكين بابورخي تسافاري غوتتشو واتوس بكتي ديم دريدو خانا في خانا دريدو أجرا خيم جيبوتي نوديم أبو مرها فيتو isuma itti gochaama khaymaltu raafeechu khanaaf akkuma hijraan zamzam dengada dhaabbattee amma dameelee siidhaa manneen kireeffattee ujiitti fufaa jirtutti raammisiis karaa bu'ee xarafarra ga'ee sheenaa fi eegeen gama boodaa jaanii akka akkas isinitti hin taane arrumarraa namuu qooda isa fakkaatutti haa hirmaatuyi maallayni share ittiin bitatan akkuma reefu asirraa himametti bilook akkaawuntii irra gala osoo baankiin dhaabbachuu baattee abbichumaa deebi'ee fudhata malee namni biraa baasuu hin danda'u akkaawuntii cufaa hatti galchuu malee namni baasuu hin dandeenye rabba seena nuti immoo xumurarra geenye yeroon teenyaas yeroo gabaabduun nu hafee isaan akka amma nu kenname ji'a shanii nu hafee ji'a shanillee waa guyyaa muraasarraa irruu nuti immoo ji'a lama keessa xumurree irraa baanaa jenneeti itti socho'aa jirra itti hirmaadhaa argata qofaa miti wal argatuu fi ilaalcha fokkotaa san hawaasa keenyaa haquun hawaasa keenyarraa haquunis xiyyeeffannaa keessa galee itti haafuuf nuun isin jaa waan ajaa'ibaa takkatan isin himu baankii eegallaa jenneet ibsa baafnee osoo an finfinnee taa'u finfinnuma jiru kan bakka biraa takka illee deemin tilifoonumaan namni kumni tokko jimmarraa jechuun nama kuma tokkoo sheer bitate osoo namni tokko adaamaarraa finfinneerraa harargeerraa bakka takkaa namni tokko bitate nama kuma tokkootu kuma 200 kuma 300 miliyoona 100 waa bitate namatti amanuu fi kunis xabi'aan namaa xiqqoo wal dhabdi waan ta'eef akkasumatti nulleen babal'annee as dhufnee asittis takkaa wal geessin goosifne agarraa garuu miidiyaa irratti wanni kun ibsamaa jira namni hundi numa dhagaya gurraa namni qaba itti hirmaadhaa qoodarraa fudhadhaa isiniin jenna baankiin gara xumuraa deebitee jirti dhaqqabadhaa isiniin jenna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.